Yoya, baganagan duftan, channel Kenya, subscribe chun dagatna. Wanto tahara harga chuda, tinggal bila makatsan, yero rati chukaftan, wabayergan. Harka fuuni dhaggeeffatootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii jecha dhageenyi keenya kan onni irraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa gahu jenna. Akkuma kanaan hawaasni keenya rakkatanii yeroo ammaa kana rakkoo hamaa keessa kan jiraniif sagalee haa taanu dhaamsa keenya. Hawaasni keenya godina Baalee Aanaa Sawweenaa keessumaaniyyuu rakkoo hamaa keessa kan jiranis yoo ta'u, godina Baalee Aanaawota hedduu keessatti yeroo ammaa kana rakkoo sababa jijjiirama qilleensaatii jecha bonni dheerachuurraa sababa hongeedhaan uummanni keenya rakkoo hamaa keessa akka jiran beekamaadha. Warii fi akkuma kanaan beelladoonni yeroo ammaa kana hedduun isaanii akka jalaa dhumaa jiranii fi akkuma kanaaf warii qofa namnis akkuma kanatti sababa bonni dheerachuuti jecha bishaan kan deemanii yookiin ammoo argatan kiiloomeetira 10 fi hanga 20tti kan argamus yoo ta'u, sababa kana namoonni hedduun rakkoo hamaa saaxilamaa jiraachuu isaanii yeroo keessatti isinii ibsuun kennas ni yaadatama. Haluma shashaa keenya irratti argaa jirtan kanatti godina Baalee Aanaa Sawweenaa keessumaaniyyuu gandoota hedduu keessatti rakkoon akkanaa kun kan wal fakkaatu kan mudates yoo ta'u, uummanni keenya kan Baalee yeroo ammaa kanatti rakkoo hamaa akkanaatiin saaxilamuun waan baay'ee nama gaddisiisuu fi akkuma kanaan sababa bonni dheerachuutiif jecha mootummaa fi miti mootummaan hundi yeroo ammaa kanatti ummata keenya naannawa Baalee bira haa dhaabbannu jechuunis keessumaaniyyuu birmannaa barbaachisu hundaan akka bira dhaabbannuu fi uummanni keenya xiqqaa fi guddaan keenya ummata Baalee kana bira haa dhaabbannu jechuunis dhaamsa asumaan Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii irraa isinii dabarsaa jirru. Kana malees hawaasni keenya hawaasni Oromoo bal'aa fi akkuma kanaan mootummaa fi miti mootummaan hundi akkuma deeggarsa barbaachisu hunda ummata keenya bira haa dhaabbannu jechuunis kallattimaa barbaachisu hundaan uummanni keenya rakkoo keessaa haa baafnu nuti walii birmata firatu firaa dhiiga jechuunis akkuma beekamutti ummata keenya bira haa dhaabbannu. Beelladoonni hedduu fi akkuma kanaan lubbuun namaa hedduu akka darbuu fi deemaa jirutu yeroo ammaa kana kan himamus yoo ta'u, aanaalee hedduu keessaa keessumaaniyyuu gandoota hedduu kan maqaa qabanne keessaa yeroo ammaa kana rakkoo hamaaf kan saaxilamaa jiranii fi yeroo ammaa kana muddamsuu yookiin ammoo nyaataa fi miidhaa nyaataa fi bishaanii irraa hedduu kan rakkachaa jiran keessaa kanneen armaan gadiiti. Aanaa Raayituu, Bookee, Hara Adii fi akkuma kanaan Qarree, Xullee fi Bara Diimtuu, Ardaa, Nagahaa fi Badhaachee fi akkuma kanaan Burqaa, Aanaa Daawwee, Sarar, Burqaa Daaldhoo Aanaa Sawweenaa keessatti yeroo ammaa kana keessumaaniyyuu Daawwee, Sararii fi naannawa san keessatti namoonni hedduun akka rakkachaa jiranii fi akka miidhamaa jirantu himama. Namoonni miidhamanii yeroo ammaa kana rakkoo hamaaf saaxilamaa jiran keessaa hedduun keessaan dubartootas ta'in dubartootaa fi daa'immanii fi manguddoo ta'uu isaanii nu himani. Kanneen keessaa namoonni hanga ammaa miidhamanii miidhaa keessa jiran keessaa lakkoofsaan kan nu ibsan keessumaaniyyuu dubartoota 7,890 yoo ta'an, akkuma kanaan manguddoonni hanga ammaatti sababa beelaa yookiin hongee kanarraa kaanii miidhamaa jiran hedduun isaanii kan dadhabanii yeroo ammaa kana kara du'aatti deemaa jiran kan jedhanii nu ibsan keessaa nama 4,987 ta'uu isaa nu ibsan. Daa'imman xixiqqoon yeroo ammaa kana sababa beelaa fi dheebuu irraa kan ka'e nyaata dhabuu fi kanaan sababa dheerannaa yookiin immoo hongeen dheerachuu irraa kan ka'e miidhaa hamaan kan irra ga'uuf deemaa jiru. Namoota ijoollee xixiqqoo keessumaanii umriin isaanii waggaa 12 gadii ta'an irraa eegalee hanga waggaa tokkootti nama 9,812 ta'uu nu ibsan. Akkuma kanaan namoonni kunniin yeroo ammaa kan rakkoo hamaa kan saaxilamaa jiranis yoo ta'u, nama qofaa miti beelladoonni hedduunis keessumaan yeroo ammaa kana kan nyaata dhabanii fi akkuma kanaan dhugaatii dhabanii lafarraa ka'uu dadhabanii ciisan keessaa yookiin ammoo kan du'uuf deeman keessa hedduu isaanii akkas jedhuudhaan nu ibsan. Hawaasni keenya akkuma beekamutti kan naannawa san keessa jiraatu yookiin gammoojjii Baalee keessa jiraatu akkuma beekamutti uummata qotee bulootaa fi akkuma kanaan horsiisee bulootaas yoo ta'u, sababa rooba yookiin ammoo rooba malee jiraachuu hin danda'an waan ta'an sababa kanaaf yeroo ammaa kana rakkoo akkanaatiif saaxilamaa jiraachuu isaanii nu himan. Kanneen keessaa wariin yeroo ammaa kana uummata keenya yookiin horsiisee buloota jalaa dhumaa jiru keessaa muraasa kan ungahan gaalota 3,211 ta'uu isaan re'oota 6,587 ta'uu fi loowwan 2,863 ta'uu ni himan. Hoolaan 2,151 yoo ta'u, kanneen hanga ammaatti marga dhabuu fi nyaata irraa kan ka'e yeroo ammaa kana kara du'aatti kan deemaa jiran ta'uu nu ibsan. Haaluma kanaan yeroo ammaa kanatti keessumaaniyyuu uummanni keenya keessaa yeroo ammaa kana kan wariin isaanii yookiin ammoo beelladoonni isaa jalaa dhuman keessaa
loowwanii fi hoolaa qabatee yeroo ammaa kana sababa bona dheerachuurraa kan du'e ammaa kana lakkoofsa yoo ibsan 2489 ta'uu namoonni achi jiran eeruu kana nuuf himan. Akkuma kanaan yeroo ammaa kana uummata keenya horsiisee bulootaa fi yookiin immoo qotee buloota naannoo san keessa jiran keessaa keessumaaniyyuu aanaa Zaawwee Sarara keessa kan jiraatan buqqaatota naannoo Somaaleerraa buqqaan ta'uu kan beekamuu fi akkuma kana namoota kanneen yeroo dheeraa fi rakkoon hamaan kan irra gahaa turee fi manguddootaa fi dubartoonni naannoo san jiran keessumaaniyyuu achirraa buqqaanii naannoo san eegala yeroo ammaa kana rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii nu himan. Manni keenya sababa kanaaf jecha yeroo ammaa kana naannoo kanatti yeroo miidhaan hamaan irra gahaa jiru tajaajila barbaachisu yookiin tajaajila mootummaa fi miti mootummaa ta'een dhaabboleen naannoo san jirtanii fi yookiin ammoo akka namummaatti yookiin akka namummaatti waan barbaachisu hundaan bira dhaabbachuu qabna jechuunis sagalee ummata keenya akka taatanii fi yookiin ta'uu qabdan jechuunis asumaan dhaamsa kenna. Waliif haa birmannu sagalee walii haa taanu asumaan isinii kenna. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii sagantaan keenya guyyaa hadhaa kana fakkaata. Sagantaa keenya biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa waliif